Fatamalik jirango gubba sudingang yamotumma Itoophiyaa menarraa keessa osoo laaltee gartuu rakkoo Suudii keessa xiyyaaraddaan kutuu kan keessuu kanneessa osoo jedhaa jirtu nabiyya geggeessa warri Suudii keessa siin taane bineensa kan halkanii guyyaa dhabanii qilleensa cinqamaa jiranii hidhaa Suudii keessa wanni har'a ta'u borseenaaf galmeessa atis waan hojjetteen achi gubbaa teessa galatoomii hedduu galchite kaleessa har'a maddaan kuttee gaafii siif dhiheessa kunoo ni dhageessa lubbuu guyyaan bahu iyyaa walii labsaa yaa namni dhagahu kan ormaan dubbannu hambisila hambaa ati maa calliftee barri kun ni darba mee kottu ilaalii dhugaadhaa fi soba gaafa sana garta rakkoo dhibbaa of gaafatta maaliif jira hangoo gubbaa Suudiin gaangaa dartee alana nu jibbaa hamba kan gargaaruun nurra goote dhibbaa irra caalaan dubbii waa'ee bishaan abbaa summa sirii qabdi Suudii minaa gabbaa onnee dhabnus dubbiin nu sossobti sombaa hidhaan Suudii keessa ibidda ajabaa gubaan halkan guyyaa qul بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه وبليانك يا خان إسلام في كان سبا كان كلتي وندان بيوم الدنيا رجرت مرتي كيسانو إن شاء الله تعالى الردامس هواسك يا كان أرمو إدل الدنيا رجرت مراف وإيه هواسك يا سود ربيع إلى الجسيتين إن شاء الله تعالى اسني بدابا يا ورمنا إذا جرتن فيديو خيسان كانت دا أرجينه جران ونياته بوني ربي تسني إيجينه hawaasa keenya mootummaa keenya community akka kutaati hundi keenya iyya xiqqaa guddaan social media irra isinis oromoo irraa garaa murattan ammoo rabbi irraa garaa hin muratina rakkinni waanuma jiraati hadis rasuula sallallahu alaihi wasallam tokkooniin isiniif jalqaba rasuuli sallallahu alaihi wasallam maal jaa ajaban li amri almu'min inna amrahu kullahu khair agartee haalli nama mu'minaa kun nama dinqisiisa nama ajaa'ibsiisa jaa yeruma hundaa'u maaliif jennaan balaan takka musiibaan takka rakkinni tokko yoo itti dhufu rabbiif je'eeti obsaa jee agartee sabrii obsite galata rabbi irraa argatta jedha rasuuli sallallahu alaihi wasallam akkasuma waanni khayrii waanni gaariin takka isa tuyite rabbiin shakkaree rabbi irraa galata argata kuni walaysa zaalika illaa lilmu'min gaartee rasuuliin hunja kuni nama islaamaatiif malee tokkoof hin taane jaa kaan dachiin iftumee akka booyee hiraaree خيفني سو سجودا وبليين كيا بكم مدة ركني وانو مجراتي الدنيا تنرت ركني قرتي أدى نمطقون وانو مهجراتي وانو مجراتي كوني قرمات تهودا ربي القرآن إساخي ستيزمال ننجا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون سلا علمنا ما خنيه الرجع نسيها خنوم كلمة دبرة دبت إسنتوينه قرين إسنتوينه همدوينه هركي فمنه شرطاني كممنه بيلتي إسنتوينه كلمة الدنيا تنرجراتين غردار آخرة ديما جا أجر سياجا أبدا ولقد فتنا الذين من قبلهم غرت أمة أسين درات اللي نبيوت أسين درات اللي قرمات ربين غونجا دوبا هواسخية أكم الدنيا إدل الدنيا جرتنتي وري أفان أن دبّر وخان دبّتن أفان أرمو دبّتن خان دقيسن لمي تيسن الدنيا رأكن ركتشاجرتو نما لما متسادي متي نما خمة رباتا مي أولي تخان الرقمو ركتشاجرو دوان إساني غرا ديك دمي تخلقهم كان إسان برد دوان من هيدا كيسة نومت تنسى بويا لمي تو قيومتو كوك اللينسا أورميا بولي دتي نبوسي دوتي اتتهانو رفتوهي خانجو يدولا كاليساس أكما ساقنتا كالتي لما هيدا رايرونا سيس والله رحمة ربي ترى جراه مرن ملء أرمو في موت ما خين رايز جراه مرن جرا مالف جنان رب سبحانه وتعالى لا تقنطوا من رحمة الله رب جراه مرتلنا أنا تو إسني أرارما أنا إسني تمسى أما يجيب المضطر إذا دعا سلا إنيوتنا ما تمسى إنيوتنا ما أواتا يوركة الرب ملء نجرا خنجو خنو ما جت شجرتي أبسني ملء والله هواس الرجراه مرن جان هواس الدنيا خن دايسبورات تيسل اللبتن أرموتي يرى سنتين أسوا كم بيجون درجتان خبيه قرتي الدنيا تربان أمريكا نورز أمريكا إيشيا أفريقيا قرتي ميدل إيست قرتي بيجي علمنا ما إرنجران نمالير أرمونتو نجرتي لمي تنياف مالغوني أكنت ركتاجرا قمتان حالا يرو جنة قرتي وان أدى الرها سوين علمنا ما كان جراتوف
yoo gartee biyyeerra oromiyaarra yoo namni jiraata obboleeyyan kiyya namaaf jiraata amantiif jiraata saba isaatiif jiraata ilmi namaa kan lubbuu isaatiif jiraatu hin jiru ijan nuti aada godhanne gaafa namni du'e waa maxxansu waayis nutti maxxansinaa jaan dhiisaanuu maxxansinaa ijanne harka rabbi jala haa qabannu jaan biyya Itoophiyaa tana keessatti akka feete taatus mootummaa kana deeggaru baatus mootummaa keeti rabbiin namarra kaaya rabbiin namarraa fuudha obboleeyyan kiyya biyya gartee 125 tti herreegamurra lammiin Itoophiyaa biyya Saudi Arabiyaa keessatti rakkachaa jirti asiin durallee mootummaan Itoophiyaa galatoomi jennaan fuudhe hanqa fuudhe ammaas dacha dabalan qabeenya isaaniitiin saamamaa jiran ilmaanin adda bahanii gariin gartee ilmoo mana hidhaa keessatti dhiiftee du'aa jirti obboleeyyan kiyya viidiyoo yeroo gariin maxxansinee ne bu'aa hin qabne viidiyoo maxxansinee maatii isaanii shororkeessuun bu'aa takka hin qabdu akka gamta walii galaatitti obboleeyyan kiyya abbootiin amantii abbootiin aktiivistii abbootiin hayyuudha abbootiin seeraa hundi keessanuu kallattii jirtu hawaasa kanarratti fuulleeffadha nuutu ummata kana dagateef rabbiillee nu dagatee jira beeka in tansurullaha yansurukum yooni fi rabbiif tumsitan amantii teessaniif dhaabbattan ilma namaatiif dhaabbattan rabbiilleen isiniif tumsa jaa obboleeyyan kiyya rasuulli fakkeenya alayhi salaatu wassalaam nu godhe gartee ummata mu'minaa kan akkam nu godhe kamasalil jasadil waahid iza ishtakaa minhu udwun gartee qaama isaa kana ramadaan tokko laalaan takka yoo jiraate halkan san guutuu laalaa sanirraa leeydaa sanirraa hin rafu example fakkeenyi rasuulli nu godhe akka lubbuu nama takkaati je islaamni addunyaa kanarra jiru bakka biraatitti gartee akka utubaa manaati je obboleeyyan kiyya akkana jechuu gartee yashuddu ba'duhum ba'da rasuulli akkana nun je sanni jirti obbolummaan islaamaa isa jirti yoo akkam gartee ummata Saudi Arabiyaa kanarraa obboleetii qabaachuu baatte haadha qabaachuu baatte fira qabaachuu baatte adaadaa qabaachuu baatte eessuma qabaachuu baatte ijoollee gandaa qabaachuu baatte akka lammii taate beek Oromoo taate yoo Oromoo ta'uu baattellee akka biyyaatitti Itoophiyaa gartee lammii teetii beek obboleessa koo rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana keessatti maal nuun jaagartee lubbuu ilma namaa takka baraaruun faka'annamaa ahya annaasa jamii'a ulamaa'in halkanii guyyaa isiniif himti akka ilma namaa addunyaa kanarra jiruu baraareeti jedhan obboleeyyan kiyya lammiin teenya rakkachaa jirti qaraarri heeraa fi seerri Suudiin asiin dura baaftu kan addaati lammii gartee biyyoota adda addaarra baafti raafni numa jira godaansi numa jira biyya tokko baqachuun numa jira biyya takkarraa darbamuun numa jira tuni ummata Itoophiyaa qofa irratti tan fuulleeffatte ati abashiidha ati Itoophiyaadha jedhanii nama kana gaafatanii gariin gartee ani Soomaalee jee gariin Suudaan jee himatee kan rabbi baraaruu jira gartee duraan guyya nama guuran amma halkan isaan guuran hula cabsan qabeenya isaanii saaman maatiin adda guuran ilmaan jalaa fuudhan dubartii ulfa qabdu tan torbaan takka da'uu deemtu gartee tan mana hidhaa deeytallee gartee biyyuma tana keessatti dhageenye jira obboleeyyan kiyya musiibaa adda addaatu deemaa jira obboleeyyan kiyya gartee waan bitatan dhabee kan mana jiru akkasi rakte gabbehee waa bitachuun rakkina gartee tawakkalnaa jedhanii takka tabaasanii jira namni waraqaa san malee gabbehee waa hin bitatu supermarkeetii obboleeyyan kiyya kan gartee dalagaadha deemuus cinqate dalaga deemuu hin danda'u kan warra hojii bira dalaguus gartee mootummaan heera gartee waggaa hanqana hidhamtaa namni gartee waraqaa hayyamaan maleetti nama bira dalagu gartee jedhanii kana irratti dabarsan hojii irraa gartee rakkina gara gaaraa ol deemna jechuun rakkina mana teenya jechuun rakkina yaa obboleeyyan kiyya rakkina Saudi Arabiyaa eessarraa eegallee eessa dhaabnaa hin beeyin ijaa jira nutti bofa akka isaa beekaa gartee miila dhoorkee jaan obboleeyyan kiyya waan godhuu hin dandeenyu hin qabnu rabbuma jala harka qabachuuf malee Oromoo warra isinitti haasaa'uu jira idila addunyaarra jirtan hundinuu communitiin akka gandaatitti akka afooshaatitti lammii teessan tanaaf baraarama wallaahi namni achi keessa dhumaa jira hayyuu achi keessa jira gartee ulamaa achi keessa jira manguddoo achi keessa jira daa'imman xixiqqaa gartee waggaa 2-3 achi keessa jira obboleeyyan kiyya waan nyaatan hin jirtu gartee oowwa mukayyafa achi keessa jiru lafti irra ciisan akkuma isin agartanitti gartee namni seenee hidhaadhaa bees ni beeka waan Saudi Arabiyaan taate oowwa siitis ni beeka Oromoo nuti firaasha irratti ol deebinee akkamitti ciifna obboleessa kiyya gaafa gartee warri gartee Yaman keessa jiru 500 gartee herreegamu san dhumees boonyetuma addunyaa tara miidiyaa irraa guyyaa 2-3 haasoynee kun namni dubbatu hin jiru namuma du'e qofa maxxansuun bu'aa hin qabdu kaan irratti sirba baasee irratti boo'e kaan nashiida irra baase kaan walaloo irra baase kaan diraama irra dalage waan takka waan gooneef hin jirtu akka Oromoo waliigalaa dila addunyaa irratti ummata kanaaf mootummaan keessan gartee isin fudhatuu nuun ja'anii
mootummaan keessan gartee isin didee yoo duutan kun atallaa jaan guutuudha firija keessa isin guurra waa takka waan isin goonu hin jirru jaa'in obboleeyyan kiyya osoo jirru obboleeyyan kiyya rabbiin subhaanahu wa ta'ala qabeenya kanarraa nu gaafata lammii akkana dhumu jirtu kanarraa is nu gaafata beeka dirree maashari gaafatamtu malee hin deemtu obboleeysa kee namni rakkina addunyaa tanatti rakkinuma xiqqaa tokko irraa fuudhe jana rasuuli sallallahu alaihi wasallam gartee rasuulli gartee guyyaa qiyaama gartee yawma laa yanfa'u maalun walaa banuun illaa man atallaha biqalbin saliim guyyaa san guyyaa gartee lubbuun gartee qabeenyatti haajamtu qabeenyi waa takka siin goone guyyaa namni namatti haajamu hojitti haajamu gargaarsatti haajamu guyyaa rabbi malee subhaanahu wa ta'ala kanamaatum sulimanil mulkul yawma rabbiin joo guyyaa san haajaa ati haajamtu guyyaa balaa rakin adda adda gartee ibidda jahannama gartu gartee gamanaa fi gamana millatu jahannama malee waa takkan argire guyyaa san rabbi subhaanahu wa ta'ala rakkina jalaa si baasa jedhan gartee namni rakkina tokko obboleessa ofii tokkoof dhaabbatee mana hidhaa kanaa baasee qabeenya isaatiin obboleessa rabbiin subhaanahu wa ta'ala ilmi namaa qabeenya jaalataa lubbuu tana wareegu dura qabeenya dursee maaliif jaa wajaahiduu biamwaalikum wa anfusikum fi sabiilillah karaa rabbii keessatti duulaa qabsaawa qabeenya keessattiin rabbiin subhaanahu wa ta'ala jee gartee maaliif jennaan innal insaana lihubbi alkhayri lashadiid qabeenya kan akkaan jaalata yoo rabbiin dubbatu quraana keessatti zuyyina linnaasi hubbu shahawaati min annisaa'i walbaniina walqanaatiiri almuqanxarati min aldhahabi walfiddati walkhayli almusawwamati ربين إلى آخر الآية ذلك متاع الحياة الدنيا جي ربين أكست أمره نمني واجالتا جيجب جالتا منا بريدا دوبرتي غرتي ذهب أدى سيلفر خنا جالت كان غرتي ربين سبحانه وتعالى لبو تيسن غرتي درو درستاني أبلي سخيسني هنك واجالتا نتمالي هن أمنين ونجا غرتي أبلي ينكيا يا لميتو خنا الدنيا خنا جرت خربين أبين يتخني خوما اللي واتك هنك أمن هواس خيتي في سجليتي يرو أما خنات تجرتي كلت مجرتني سوشيال ميديا راجرتي إياجر كان سربا دا جرتي خانا كقرآن فكيسة إيميتيشن ويت فكيسة كوفي كارو خانا كوانا ما في سربو قدي كلتيهم داوا قد أجر obboleessa otunumaa siin gootu biraa deemta gaafa du'e gartee waan ati raasoytu maatii isaatiin gargaara jettu hin jirtu lammiin teenyata biyya keessa jirtus yakkaa miti mootummaa kee hasi bulchaa jiru hagartee qabalee teeti ganda kee kan jiru sanitti iyyadhu ilmoo teeta sudarabee rakkachaa jirtu haadha teeta sudarabee rakkachaa jirtu obboleessa kee abbaa kee kan rakkachaa jirtu itti dhaqaati yaa mootummaa galata qabda nuu galchi lammii teenya jaati bifa bareedaan mootummaa fi ijoolleen nama sossobuu feeti yaani sossobadha haa yoo isin kaatan malee eenyutu haa nama tokko acha keessaan qabu akka Abu Muazitti lammiiti jira obboleeyyan kiyya kan fooniiti jira kan islaamaati jira ijoollee naannootii jira akkana jechuudha saniif obboleeyyan kiyya namutu dammaqa sooshaal miidiyaan gurguddaarra warri jirtanis akka miidiyaa gurguddaarra warri jirtanis kanaa san hin jennuuti akka amantii hamiitittu akka islaamaatitti akka kiristaanaatitti akka waaqeffataatti akka pheenxeetitti akka ortodoksiitti hundi keessan lammii teessaniif sagalee ta'a abbootiin amantii kaa ulamaa'iin kaa majlisni biyya keessa jirus kaa obboleeyyan kiyya kan kallattii hunda jirtan lammii tanaaf kaa barara wallaahi dhumaa jiran namni mee nyaata malee baatuma ramadaana halkan nyaannu sanuu laala beeltii waan nama gootu biddeena khubzii tokko gartee addaan ciratan namni gartee qaamni isaanii madaawee gogaan isaanii dhukkuba adda addaatiin saaxilamee obboleeyyan kiyya akkanatti rakkachaa jiran wallaahi sooshaal miidiyaa daawwachuu gartee nu jibbisiise maaliif jennaan obboleessa waa barsiisuunis lammiin ta'e osoo kana jirtu eenyu barsiifta kan waa barsiisu obboleessa ibaadaanis akkamitti sitti tolti nyaanni akkamitti sitti tola hirriibni akkamitti sitti tola fuudhaa fi heerumni akkamitti sitti tola osoo lammiin ta'e kana rakkachaa jirtu laalteetuma usuu feesbuukii ittiin guddifachuu gartee maxxanseetu namni dhiisu tanaamiti iyya rabbiin subhaanahu wa ta'ala rabbii gaditti wal qabna oromoo miliyoona gartee 80-70 kana bira lammiin akkana rakkachuu haqiiqatan yoo namni goofandii tokko godhee tikeeta kan muruuf ta'a nauma tokko tikeeta mura ji'itiin jedhu lammii teessan baraara obboleeyyan kiyya gartee akkasumas waan oduu haaree adda addaa dhageenya torbaan gartee kuma takka fuunaa yoo kumni takka ni fuudhama kan jiru taate yoo kan ni reedu taate torbaan nama 70 waggaa meeqa ta'a obboleeyyan kiyya waggaa fi maalitti kalaawe jechuudha kuni waan gartee nama hin fakkaanne obboleeyyan kiyya nama takka lama sadii miti mana hidhaa kan jiru 70 hedduu gartee ciisuun bakki iddoon ciisan rakkina oowwa biyya saniitu ni beeytan warra biyya san jiruutu beeka obboleeyyan kiyya rabbiin isin qabne maqaa rabbiitti isin qabne maqaa oromummaatiin lammii teessaniif ka'a
garte yeroo gabaabduu keessa ummata kanaaf waa godha gariin galaa jira akka wal dura dhufaniin silaa galanii kan waggaa 2 jiru waggaa 3 jiru jira akkasuma garte akka adda addaatiin hin taane mana hidhaa adda addaatiin qaydhamee rakkachaa jiru jira obboleeyyange waggaa 5 6 7 8 kan maatiin waliin arginiitu jira kanuma rakkii yakkin adda addaatiin ajjeesanii awwaalanii hedduutu jira biyyi namaa yeroo hunda rakkina obboleesso biyya tanarraa isin qabanii isin darbuun qilleensa teenya galuun alhamdulillah jaa galata rabbiiti waan isin dhufe hundi wabil qadari khayrihi wa sharrihi min Allah ta'ala amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wabil qadari khayrihi wa sharrihi min Allah ta'ala arkaan iimaanaati furadha warri dhufte ibaadaat isan goradha harka rabbii qabadha rabbiin isin hindiisu rabbi isin dagatu hawaasa keenya waan isin keessa jirtan nu caala rabbi subhanahu wa ta'ala برا دبت سجلاتو بيخا لمين اسن دغتو ربين غرتي وما ربك بغافل غرتي ربين كي دغتا هنتاني خير رانفتو وما ربك نسيا ربين كي خير رانفتو تاني اورمو اسن رانفتي ربين كي سن اسا كان اسن اومي الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سلا ربين وان اومي خنا خيسا في عليسي وان اومي فكرور اسي فودر اسي خم بيخون تاني ربين ني بيخو بليجنكيه نما هندغتو يعلم السر واخفى وان دخت تيفتامول لتهون دبي ربي سبحانه وتعالى وانا كان يسنقولوا في ربي سبحانه وتعالى قرتي ركنا دي لخنا في دي بيساب بيخا كرورا وان دي ما جروس ربي الله بيخا والله يعلم وانتم لا تعلمون ربنا انو ما الله بيخا يا المان ادم يا المان مواتك ان بيتنجا سنيفو بلينكي ربي سنيفاتمسو سبب دلي الدادات العلمون تتقول ركچو غرتي بلا اداتين غرتي كان ساتلمون كوني وانو ماركه كينان دلغنه توتم رب سبحانه وتعالى مالف جنان فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير غرتي وان سنوجتن هندان سلايسن قمني الدنيا تنرتي غرتي ولو يؤاخذ الله غرتي رب وسو علمنا ما كان خنقبوتاتي ظلمي في ميدا اسان دلغنين علمنا ما توكو فانت لفتنا رهندم يا رب سبحانه وتعالى رحمه اساتي ندبولي تناف كانت ديما جر وبليجنكيه رب سبحانه وتعالى ستري وان غرتينو دلينو هندان نقمني وانو تسرد دلينو تمولفني دلينو تنو تبينو حرام دانغا رب سبحانه وتعالى إرانو دوركي هند خندلغا جر رب سبحانه وتعالى إرانو دوركي دانغا إساتر كان فجاجر دانغا إلمانا ماتو إيجاجر خربيتي سبحانه وتعالى إيغون دركمتا وبليانكيا چبو أداتين جولين تتك وركچو وبليسو إلمون تتك اونا قوة خيسا بيلانا كسي تكرتي سكرات الموت خيزرات قدالين بيلاني أوبسا تتك مال أوبسا وبليانكيا دائما ميكاتو ركچاجر ميكات خيسا دوي ميكا خغرتي سكرات الموت خيزر ميكا خيسين أن أرجين وبليانكيا سنيف يا أورمو إدل الدنيا أكجرتنتي نمني فيديو خنا دغيسن مقارب بيتين رسول صلى الله عليه وسلم حجة الوداع خيستي على هل بلغت يعني يا ربي فرادك قبسيسجي وبليسو نوتيس ولدك قبسيمني كا ابوتين قبينيا كا هيوني كا اكتيفيستوني كا غرتي هوندي خيسنو تكافي غدان نمني افان كان دبتو لمي بيسني را اورومو راتي ايثيوبيا راتي وبليسخو لمي تيتيف دابدو خي لمي نتي ايجيتوف مالي تيتين دادتون تنابر غرتي اورومو مليون كان خنجچو جرتو امن كونس خيسوما جرابر غرتي سير غرتي وسير اولانتما سيراو جانس امته خنافي سير نما دلغ لمي تن لبو سي تن بي غابا يخيس يرتوس برارو بيالا جرتوس برارون ديرقمتا ميديان غرغدان بي يخيس جروس لمي تيسنيف ديرقما غدا غرتي خااتي دمقا خااتي غرتي تمسافين سنجا سينام بيخا وبليانكيا هما في غاري لني بريستي نما وان غغاري دلغ سينام بريستي ديمتي كتابه خين خيس غوتو خم وان غغاري بريسه akkasumaan hamtuu dalagees akkas ilaa qiyaamisaa ilaa hanga dachii bisamiin dhabamtutti numa jirti fir'auna yoo fudhatte gartee waan inni gartee dalaguu ture ilmaan banii israa'el irratti akkasuma jirti qureeshii nabi muhammad irra waan dalaydees akkasuma jirti سينا حديث خيساس كنجرو نمني غرتي لبو ساري براري جنة سينس رسول صلى الله عليه وسلم امت اسيندورا رايون يبسو اكسما جرتي نمني ادوري قطاتي غرتي اجيسي جهنم سينس اكسما جرتي ما ليا علمنا ماتك الرب سبحانه وتعالى ارككتو ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ربي جو علمنا ما ربين خان اتخاخت علمنا ما تلتني بريتني
ilma namaa kana aqli itti goone miila lamaan lafarra uumne jaa obboleeyyan kiyya rabbiin subhaanahu wa ta'ala yaa obboleeyyan kiyya rabbiin subhaanahu wa ta'ala irraanu gaafachuuf ta'a xiqqaa fi guddaa keenya rabbiin subhaanahu wa ta'ala rasi gaafata yaa ayyoolee teenya abbootii teenya tan biyya keessa jirtanillee lammii teessaniif tumsa gonni nama keessa jiruuf efa ilmoo gartee meeqaatu jira gartee tan gartee du'aa jirtu tan dhalattee haadhaa fi ilmoo adda baasan obboleeyyan kiyya waan akkanaa takka hin dhageenye biyya tan akkasumaanis ni jaalanna biyya islaamaati gartee kan nu miidhaa jiru biyyee miti nama kan nu miidhaa jiru seera biyya saniiti biyya beektaa namni keenyaas durriyyeen yoo biyya takka dhaqe heeraa fi seera biyya sanii eeguu qaba daangaa namaa tarkaanfatee waan biyya teenya dhoorkaan ta'in biyya sanitti haraamii hedduu namni gartee jariimaa yakka adda addaa kan godhuu jira maqaan kun nu badee dur gartee obboleeyyan kee ummata Itoophiyaa malee hin feenu jaan shamara Itoophiyaa malee hin feenu jaan ummata kabajaa mu'azzinaaf gartee ummata gartee Itoophiyaa kana barbaadan arra gartee maqaan kun fokkatee badee ummata nama ajjeesu ummata yakka adda addaa dalu ilmaan akkana jaamee kun gartee kijibaa dhugaataa jaani waan kun dhugaan irratti ta'e irraa argame obboleeyyan kee jaaraa 21 keessa kana nuuf irraa kaasuu qaba inshallah ta'ala yoo ko khalin dhabbanu taate nyaanilleen ka waliin nyaatanii baraka ibaadaalleen tan waliin godhanii baraka qaba yoo gamtaan waliin kaane obboleeyyan kee xiqqaa fi guddaan biyya keessaa fi biyya ala waliin kaane hawaasa kana baraaruu dandeenya guyyuu oduu haarawa oduu addaa jennee du'aa maxxansaaluun faayidaan qabdu maatuma gartee namni irraa akhirame san gartee gaddisiisu rifachiisu malee waa takka bu'aa hin qabdu meeqatu bade obboleeyyan kiyya kan karaa gartee godaansa lafaa kana deemee bakka iddootti bakka tana namni geessee arabni beekun jirre ila arramata kudha meeqa barbaadan ka haatiin argin awwaallatteen sabbarin jira moo hin jirre meeqaan tam kan badee jira shamarran keenya ijoollee xixiqqoo gartee waggaa 14 waggaa 13 15 barumsan xumuriin godaantee jiruu fi jireenyaan jijjiiradhetee deemte hedduudha yaa obboleesso gaafuma duune gartee biyya warra osoo jirru wal bira haa dhaabbannu yaa obboleeyyan kiyya yaa lammiiteen warri viidiyoo kana dhagayaa jirtan akka ergaatan irratti dalaydan torbaan kan hundi keessanuu guyyaa du'aa'ii godhadha du'aa'ii godhaa fi yoo akkam waa dadhabdan sagalee ta'aa fi gartee namu akka beeytanitti warra mootummaa kalaaw mootummaa keessa jiru waan kana falli kuni gartee gara mootummaatiin dhufuu danda'e haqiiqatan walitti iyyaa ulamaa'in teenyaas hayyoonni keenyaas hundi keessanuu akka gartee ummata kanaaf dhaabbatan namuutu ittuma jirtan asboo qofa sharxii miti duubaan waa hedduu godhaa jirtanii fi itti fufaa fi yeroo gabaabduu keessa ummanni kun lubbuun akka baraaramu kan amma du'aa jiru hotorbaan kana ni du'a jennee hawwinufaa jira gartee dhumee qeyroon babbareedaan shamarran babbareedduun mana hidhaa keessa waa hedduu na mudata huccuu takkaan ji'a torba namni ta'a obboleeyyan kiyya bishaan hammaamaa bishaan sagaraa dhugan bishaan qulqulluu hin jiru qilleensi hin jiru gartee dubartiif maaltu isaan mudata gartee yoo deeytu yoo gartee heydin itti dhuftu yoo qaama hin qulqulleeffan waa meeqaan nama saaxilama ibaadaas akkuma ulamaa isin jettetti gartee qaddiruma gartee hanquma rabbiin sodaatan irratti rabbummaan hanquma dandeenye rabbiin subhaanahu wa ta'ala sodaatani teemmuma goradhaa najisa taatullee warra salaataa jedhee jira obboleeyyan kiyya ibaadaa teessan hin dhiisina rabbii keessan harka jala qabachuu hin dhiisina akkuma feetettu salaanii rabbii subhaanahu wa ta'ala hin nafu mana hidhaa jiraattus hidhaan ala jiraattus yoo isin gama rabbii deebitan rabbiilleen isiniif tumsa rabbii keessan hin dagatina rabbiirraa rahmata rabbiitirraa garaa hin muratina rabbiin subhaanahu wa ta'ala yeroo gabaabduu keessatti gammachuun haa dhageessu yaa lammii teenya wama maxxansaa oluun nu gahe kaa'a lammii tanaaf haa tumsinu kallattuma jirtuun kan biyya keessaa biyya alaa lammii bira haa dhaabbannu isin ija waan ni haasoynu gartee hin dhumatu yoo ni haasoyne jenne lammiin rakkachaa jirti booyaa jiran nutti iyyaa jiran obboleeyyan kiyya waan jennu wallaallee rabbiin harka jala qabannaaf inshaallahu ta'ala gehe rabbiin tanatti gehe nuuf naajoo biyya teenya nagee haa godhu lammii teenya nagee nu haa godhu hawaasa keenya hidhaa kee jiru biyyuma jaziiraa arabaa tana keessa bakka adda addaa hidhaa jira mana hidhaa adda addaa gartee ka jidda kan xaayif kan madiinaa kan makka kan riyaad ka galtee bakkuma magaalaa ta'e keessatti hidhaa jiru hunda rabbiin subhaanahu wa ta'ala haa baasu yeroo gabaabdutti rabbiin subhaanahu wa ta'ala biyya teenyaas nagee godhe hawaasa keenya nagee godhe isaanii fayyaa qabu isaanii nagee qabu boolee intarnaashinaalitti isin gataa buusu kan maatiin adda bees maatiin walitti haa deebisu kan abbaa manaatiin adda bees abbaa manaatiin walitti haa deebisu ka ilmoon duuba akhiramtees ka haati manaa jala akhiramtees hundaa'u qadara rabbii furadha yoo musiibaan takka nama dhufte alladhiina idhaa asaabatuhum musiiba qaaluu innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun ربي جو ورس ربي سبحانه وتعالى هاغورو غلطوما ربي ان شاء الله تعالى غرتي غمچون هادا گيسسو بلا في بيلا جرا سناباسو كم بيسن كيس جروس شرط الله ربي سن راقبو شيطان الله ربي سن راقبو شكي في غرتي شركي ربي سبحانه وتعالى سن رافگيسو جبادا ربي سودانان ربي نسنتي ان شاء الله تعالى قپاوا
du'aa fi jaangartee biyya Suudi Arabiyaa tana shurxaan namaan hin mari'atu jaanii numa qophaa'uu fiitu gaarii biyya namaa waan ga'an jirtu jiruuf jireenyattis du'attillee fuudhaa fi heerumittillee biyya namaa tageen jirtu qilleensa keenya bareedaa san Rabbi subhaanahu wa ta'ala achitti hunda keessanuu wal isin agarsiisu jabaadhaan isin injaa wabillahi tawfiq wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ila al-liqa يموت ما تبيا من الرالجيسا وصول التجرتو ركو سودي كيسا انت يا ردان كتو كان كيسو كنسا وسوجد اجرتو نبي كيسا ورسودي كيسا سنتاني بننسا كان الكني قيا دبني كلنسا جنكما جرني هدا سودي كيسا واني أرته برسينا قلمسا أتسوان الجدين أجي قباتيسا قلتو مهدو قلجت كليسا الرمضان قدتك في سيبديسا كنوني دقيسا لبو قيام بهو يا ولي لبسا يا نمني دقهو kan ormaan dubbannu hambi sila hamba ati maa jallifte barri kunni darba mee kottu ilaali dhugaadhaa fi soba gaafa sana garta rakkoo dhibbaa of gaafatta maaliif jira hangoo gubbaa suudiin daangaa tarte alana nu jibbaa hamba kan gargaaruun nurra goote dhibbaa irra caalaan dubbii waa'ee bishaan abbaa summa sirii qabdi